ummata Oromoo dhibbaa itti amanan ummata dhugaa qabu akka ta'e ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu gabaan Oromoo isinitti himu itti hima warra of wallaalee kanatti gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa nuni dhan jechuufi miti waajjira keenya cufan jechuufi miti nun ajjeesan jechuufi miti moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee bilisummaa ummata isaa malee dhugaa ummata isaa malee tarsiimoo qabna tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akkan isin argu kanattin arga mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata kanammoo dhaaduu hin goonu beeytu wal beeyna bar wal beeyna amma isaan maa yaadan beeytu miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan midhaan qonnaa takka gabaree kennati caalaa hin sodaatina waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemne waggaa siree jalatti qabnu ciraan siree birallee jaaraa turre beeki isinitti himu biyya tana qabaleerraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra hin sodaatina hin shakkina nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa